jiraachisuu fi malee ummata biraa ajjeesuu fi miti. If guddisuu fi malee ummata biraa xiqqeessuu fi miti. Namni nu xiqqeessu ifuma xiqqeessi malee waa haasinni hin abadan hin bakka hin ga'u yaa namni haasida namni jedhamu. Namni biralleen akka nun hassanne nuti hamtuun deemnu gaariif deemna xiqqaa guddaa obboleeyyan keenya afaan keenyan dubbatuu fi haanillee akka bakka gaanii guddatanii waliin jiraannu barbaada gaa manni keenya kan amma dhaabbatee jiru kuni gaa waan waajiba nama hundaati. Kanaafan akkan je'e waa hedduun dalage silaa waan Oromoodhaaf tolu hedduun dalage walaloota akka keessatti akkan je'e Oromiyaa biyya too Oromoo yaa haadha too si jettee lubbuun tantoo haaduutuu yaa biyya too Oromiyaadha jennee kaane barii yaa Oromoo sosso'ii bilisummaadha ka'ii bittiteetii ol je'ii meexilaataa gajje'ii Oromiyaadha jennee duuna barii waan dheertuudha isiin kun waan